Ashama akkam jirtan fayyaa keessani nagaa jirtu daawwattoota koo ay nagaa koo galata rabbii isin fayyaa keessani nageenyi rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha har'aan kana hojjettoota mana madaamii jirruuf nu hunda keenyaaf isaaniif dhaamsa qaba viidiyoon kun xiqqoo barumsa nuu kenna yaada mee sarraa waa hubannaa isinis ilaalaan gadhumaatitti maaliif viidiyoo kana fidee hojjettani yeroo lama akkas viidiyoo akkanaa kana argee jira. Namni tokko madaamin nu miitee jenna madaamin lafuma kaatee nama miitu akkam amtuu takka taate malee lafuma kaatee madaamin nama miitu waan hojjennu malee gocha keenyarraa kaastee madaamin nu miiti maaliif amma mucoon kun madaamin najjeesse doo jetteeyyuu dhugaa rabbii foote madaami balleesse mosheetu balleesse intala balleesse yaada malee madaami miti maaliif dalagaadha dhufte malee gidiraa to akkasii hojjettee to nama miidhuudhaaf miti waan isheen kan hojjetteef rabbiin haa beeku dhugaa rabbii foote achitti bukkeetti nyaata hojjette stoofii qabsiiste bukkeetti immoo waan badaa hojjetti mee ilaala afaanitti illee dubbachuun dhugaa safuudhas hin bareeduyyuudha mee viidiyochuma ilaala maleessin. Ani nam tokko baay'ee nama ajaa'iba intala tanaa garuu hoggaan akkatti ilaalu intala Afrikaanatti fakkaatti intala biyya keenyaa intala Itoophiyaa illaa ta'uu baattu malee Afrikaanatti fakkaatti hoggaan akkasitti ilaalu ta'ullee kaa hojjettu isheen malee isheedhaaf gaarii haa ta'u malee dubbachuuf illee safuudhanuuf badaadha dhugaa maaliif kana akka isheen hojjette isheetu beeka yookiin maani shiqaa namni tokko maal godha seetan madaamin yoo sammiite gidiraa akkanaa godhu yookiin waan ta'e miidhuu barbaadu madaamis nama miite bahu iddoo jijjiirrachuu malee gidiraa akkasii hojjennu hin jijjiirramaa miti caalaa cubbuu fudhachaa deemna malee jechuudha waan gaariin irree yoo dhumarree mana jijjiirranirree waan gaariin nu qunnamu maaliif gidiraa hojjennoo fi keenyaaf iyyuu maal jettee sammuu ishii kana yaada rabbiin haa beeku maal jette waan mafee ammaattu madaamini maal jettee kana yaadde rabbiin ani yeroo tokko yeroo mana namaa hojjennu madaamin yeroo jirtu bichaa waan gaarii bin hojjetina waan dubbadhu kana madaamin yeroo jirtu bichaa miti rabbiin nu argaa amma danda'amaa ta'etti fuullee isaanittis isaan dubas isaan jiraatanis isaan jiraachuu amma danda'amaa ta'e hojjedha waan gaarii hojjedha dhiisa waan akkanaa kana jechuudha maaliif waan masheen irraa fayyadamte rabbi fuuldurattis kanan gaafatamte waan kana gooteef jechuudha madaamin tun iduma waa goote intala kana fannisteeyyuu madaamin balleessite yaadu maaliif kan kaanuma argamu ammas ani teknooloojiin babal'atee jira mana keessatti waan hijaa hin argamne kaameraa xixiqqashuu gashuu danda'u isheen yookiin kaameraa masa guddaa sana kallattii dhuma maaliif hin arguu dideedha yookiin malee an kana gooteef isheen madaami kaameraa galchitee jirti yookiin maatu baaqu yookiin kushiinatti jechuudha isheen immoo waan kana waarratti jechuudha maal kaameraan isaa haa jiraachuu baatus kuni ofiif gaarummaanis yaraanis ofiif malee madaamidhaaf miti madaamii fuulletti waan bareedduu hojjedheen hoggaa isheen yookiin hojii deemte waan yaraa hoon hojjedhe madaamin kana keessaan qabdu anatu cubbuu sana fudhata kanaaf ishee waan feesan irratti raawwattu yoo irra danda'amaa ta'e iddoo jijjiirradha waan yaraa daa'ima isaan irratti yookiin akkuma mucoon goote kana akkas gocha kana waanuma nu fayyanne dhugaa rabbi foote waan nu fayyanne ani duniyaa irrattis rakkasa taana bakka rabbiin fuuldurattis rakkasa taana kanaaf iyyuu waan nurraa rabbiin kanan jaalatadhee yaadu waan isheen kana gooteef ammuma fe'e ani madaami ishii hamtuu cubbamtuu hamala badduullee ishee dhafaa qabaattu dhiisanii deemuu filannoo hedduu jira malee yoollee haalli mtilleetti jechuu baate baduun sun hin jiraa miti baduu malee gocha kana akkasitti hojjettee ani dhugaa rabbi madaamin argitee dhiiste taanaan madaami ishii sammuu akkamii qabdi akkamitti rabbiin amanti ani hin beeku dhugaa isheen kana gootu ani baay'ee natti dhaga'ani dhugaa rabbii foote namni hundumtuu akkasitti fakkaata yoo tokkicha akkasitti ilaalte namni hundumtuu akkasitti fakkaata rabbiif dhugaa isheen gocha kana gootu jechuudha maal jettee akkasii yaadattes hin beeku akkamitti gocha kana yaadattes hin beeku madaamin amma feena meetu
gidiraa akkasii waan akkana gochuun shaggaa miti. Yeroo tokko nan argaa waggaa deemtu kana furattee deemtee kana gootee deemtee kana gootee deemtee jedhu namni tokko madaamni takkatu jedha waan kana waggaan akkana jettu kan dhugaa rabbiifuu ta'e ani madaamitu cubburra kaa hojjettuurran jedha malee dhuguma ani hojjettuu takkatu balleessan jedhu amma kana waan soban qabne kaameraan ifa shii baasee sinin jedha daawwattoota na maaliif waan hunda xaraxara waan hunda of eeggannoo godha eessayyuu hojjettan waggaa kutaa isaanii qulqulleessitan eessayyuu gaa hojjettan of eeggannoo hojii keessan hojjedha hojii keessa zim jedha hojjedha ani kaameraan osoo jiraate sodaachuu akkas jechuu miti sodaatan yoo balleessan qaban maaliif sodaattan firii taatanii hojii keessan hojjechuu malee gocha akkana bushaa kana hojjetina diraa rabbi maaluma nu godha maaluma nu godhu birriin ishiin hojjettu maal faayidaansa kana gidiraa hojjechaa birriin ishiin hojjettu faayidaansa maalummaa faayidaan qabu kanaafiyyuu isheen gaa madaamina argituudha waan karaa hedduutti nama arguusan karaa hedduutti nama ammoo kaameraan akka durii muti baay'ee karaa hedduutti jijjiiramee dhufeera waan mul'anneen waan nuyi nagarreemu jijjiiramee dhufe gaa kana jedhu kaameraa bakkuma jirutti ani sodaan qama keessa galeetu hojii nam tokko gudduban jedha waan isaan saanaa miti hojii keessan hojjedha maal kaameraan haa jiraatu cubbuu kun akka isheen hojjette kana gidiraa kana waan of keechaan qabaanne kaameraan maal la godha waan nanni konfidensi jiree abaqaani jabina qabaachuudha malee ani kaameraa sodaadhe immoo hin danda'amu hojiin fi kaameraan haa jiraatu maa rakkoon qabu garuu isa sodaa akkasii kana hojii isheen akkana kun hojjette kanatti baay'ee ulfaata dhugaa amma raboonni takka maaliif kaameraa gashuu maaliif hin galchine silaa hojjettoonni tokko akkana godhu maaliif hin galchine namni tokko waggaa kaameraa galchuu waa ilaaleeti hojjettoo kaniif isheen duraa waa miiteef ta'a kanaaf kaameraa sana isaan galchanii waan irraa hubachuudhaaf malee yeroo tokko kaameraa maaliif galchuu hoggaan gaaffinti ta'a kanaafi kaameraan haa jiraatu iyyuudha nyaata keessan yeroo barbaadan sana fudhatanii haala seeraan fudhatanii nyaachuu maalin arga yeroo tokko fakkeenyaaf kun jibinii yoo ta'e jibinii sana achuma keessatti maan kadha nyaatan achuma keessatti deebisu maaliif kaameraan achi ilaalti achumatti immoo salaajatti deebisu jibinii kana barbaadan kana fudhatanii sahaan irratti hiddootti doo deebisanii sina siraatan araboonni akkasuma nun cayyafanis nun jedhan kanaafu waan nurraan barbaachisne bakka nu barbaachisutti of eeggachuu malee kaameraan numaa waanuma nama godhu isaanis kaameraadhuma ilaalaniituma nutti dheekkamuuti waan qalaxxii takka waan hamtuu takka yoo argan garuu duubatti hin deebi'an ani nu miidhanis hodhanis immoo yeroo sanaan ulfaata ka maaliif balleechan tiyya ka maal lamii tiree madaamin ani balleessa natu balleechi malee isheen nan balleechine ka kanaafu waan hojjennu sana hojjetamu of eeggannoodhaan ugaa nyaannee amma barbaadde nyaatte dhugde kaastee gara dalagaa keetitti yeroo boqottus immoo bilbila kee fudhattee laaltetti immoo gara dalagaa keetitti iddoo akkas gootee madaamin lafumaa kaatatti dheekkamti miti hojii kee beektee amma isheen kana goote fokiif madaamin loltiin ta'a alloltuun immoo lafumaa kaatee miti yookiis seeraan hojii dalagaa isheen hojjettu seeraan hojii sanatti dhimmitee ton hojjettu yaadde hojjettu takka har'a sootti man borus isuma sanatti muumaan galuuf akkuma haaratti jechuudha ofiin beekteen hojjettu kanaafi hoggaan akkana isiniin jedhu hunda keenyaa miti jiru ijoolleen takka akka mana shiittan qabdee jirtu hin jirtu hojii madaamii jechuudha yookiin mana madaamii akka hojii shiittan qabattee jirtu hin jira kanaafiyyuu waan asirratti kana dabarsuu barbaadu madaamin hin jirtu jettanii wanta yaraa hin hojjetina umaan hin fayyadu madaamii fuulletti immoo waan bareedduu fakkeenya Filippinoota ilaaltanii dhugaa waa takka irraa barattan isaanirraa keessattiyyuu dalagaa irratti jechuudha dalagaa noyi madaamin yeroo jirtuu fi yeroo hin jirres takkuma hojjenna bareechinatu hojjenna isaan garuu madaamin yeroo hin jirre
bilbila sana qabatan ta'an ogaa madaamin jirtu immoo maal godhan seetan madam maam jecha siifachi kaacha hojii isaanii hojjetu yeroo isheen hin jirre garuu taa'aa oolu sa'aatii 24 nuyi akkanan beeknu garuu kunis gaariidha jechaa miti maaliif wattan birri isaan nuu kennan sanii maallaqa sana isaanis ta'anii fidani dafqa sana akkasa xuruursanii nu fidani kanaafiyyuu cubbuudha yoo dalagan irree nuuf jijjiiraman qabdu